kabajabtoos dhaggeeffattoota keenya oduuwwan yeroo kana qabadhee dhiyaateen isin dhageessan. Oduun arraantanaan woboon godina Arsii aanaa Martii keessatti diina du'aa fi matoon adabe. Bitootessa jahan bara 2023 gootichiin waraana bilisummaa Oromoo humna furgaatuun zoonii kibbaa bahaa fi Baashaggar Cibraa Laga Awaash kutaa Yaayyee waliin ta'uudhaan godina Arsii aanaa Martii ganda Wataroo Diinoo bakka addaa Dileebaa jedhamtutti haqee hidhuudhaan dhimaataan darbe bitootessa 3 bara 2023 sa'aatii 7 raakaasee konkolaataa diinaa humna irraa jiruun ajajaa 10 waraana biltiqinnaan maqaansaa Daamsee Darcoo jedhamu fi kan tikaa aanaa Martii Abdoo Sheek Abdurmaan waliin hedduu isaanii daaraa godhee jiran. Ittuma fuudhaan kanan godina Arsii aanaa Martii ganda Wataroo Diinoo bakka addaa Leemusaa jedhamtutti abdii fi gaachanni saba waraana bilisummaa Oromoo humni furgaatuun waloon zoonii kibba bahaa fi Baashaggar Cibraan Laga Awaash Buttaa Yeeyyii fi Cibraan Hambaa Aanoleen Buttaa Leencisoo diigaa waliin ta'uudhaan sa'a 10 irratti kaasee hanga sa'aatii 12:30 lagaggeessan battalumatti diidam ajjeesee 50 ol madoo taasiseera. Tarkaanfii boonsaan waraanaa weerartuu PP irratti fudhatameen qawween keemii Turkii 4 hidhannoo guutuu waliin rasaasa 200 boombii 3 dugda diinaarraa hiikuun mooraa qabsoo waraana bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Injifannoon uummataan Oromoo woboon godina Gujii aanaa Gooroo Doolaa keessatti waraana biltiqinnaa adabee jira. Beeksisa 5 bara 2023 irree fi gaachan uummata Oromoo woboon zoonii kibbaa konyaa Gujii keessatti socho'uun birkeediin gannaalee fi diidaa gurraachaa aanaa Gooroo Doolaa ganda diilalleessaa roobee inda diilalleessaa reebaa buufataa weerartuu PP kan taate magaalaa qalqalchaa keessatti tarkaanfii cimaa kaleessan ganama jechuun bitootessa 4 bara 2023 lola marsaa 3 waraana garboonfataa PP irratti godheen loltoota PP 36 battalatti hojjeessuun 20 takkammoo madeessee jira. Ittuma fufuun guyyaa har'aan bitootessa 5 birkeediin gannaalee siidaa gurraachaa na birmannaaf aanaa waadaraarraa konkolaataa 6 dhufan irratti tarkaanfii cimaa marsaa 2 fudhateen loltoota PP 18 battalatti ajjeeseen 13 immoo madeessuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Waraanni murnaa biltiqinnaa godina Wallaggaa aanaa Saasiggaa guutoo giddaa keessatti dararaa uummatarraan gahaa jiraachuun gabaafame. Bitootessa 5 bara 2023 murni faasistii PPdhaan gocha meelik Itoophiyaa fi Afrikaa buuse jechuudhaan injifannoo jawaa irratti waan nagaa fi badhaadhina lallabaa turen qabatama lafarraa hin jirre garuu diina biyyaan baarraatti ofiin irra qalammiilee bulchaa jiru jedhuudhaan diinaa olitti lafarraa fixaa jiraachuun dararaa hamtuurraan gaachaa. Akka kanaanis murni dhiigammaan Oromoodhaan dhangalaasaa jiruun ilmaan Oromootti taphatuun godina Wallaggaa aanaa Saasiggaa fi aanaa Saasiggaa guutoo biyyaa keessatti ajjeechaa hidhaa saamichaa fireemichaan uummata Oromoo gidiraa akka jiru maddeen keenya gabaatan. Aanaa Saasiggaa gandoota garaa keessatti qeerroowwan Oromoo qabee ajjeessee jumlaan hidhaa fi maqaa qabsaa'ota waraana bilisummaa Oromoodhaan deeggarsa jechuudhaan namoota nagaa irratti tarkaanfii addaa fudhachaa jiraachuun maddeen keenya gabaatan. Ana guutoo iddaa gandoota adda addaa keessatti murni biltiqinnaa fi fixaaleeyyii Amaaraa waliin ta'uudhaan ajjechaa fi saamicha uummata Oromoorraan gahaa jiraachuun maddeen keenya gabaatan.
Ilmaan Oromoon hojii tokko malee sababa garaa garaan itti maxxansuudhaan aanaa guutoo giddaa hanga qixxeessaa jedhamuun bakkaan Joorjii darbee daandii guddaa cinaatti ajjeesanii gatanii biraa deemanii jiru. Murna miidhaa uummata nagaarraan ga'uun uummata sodaachisaan aangoor akka turuuf maqaa nagaa buufna jechuudhaan uummata magaalota adda addaa Oromiyaa keessatti irra deemanii maqaa nagaa buufna jechuudhaan uummata afaffaageessaa jiraachuun maddeen keenya gabaasan. Egaan dhaggeeffattoota keenyaan oduuwwan yeroo kana qabadhee gaadheen kanan gammaa tureen qophiilee keenya hafan waliin turaa jechaa hin galateeffannaan. Oduun gammachiisaa Bilisoo TV tajaajilli sabaa himaa miidiyaan keessan ijaaf gurrata uummata keenyaa ta'ee tajaajiluu itti fufeetiin jira. Bu'aa bahiiwwan hedduu dandamatee miidiyaan keessan sagalee uummataa dambalii qilleensa Oromiyaa badda gammoojjii badda daree alaa fi keessa haala oolmaa Oromoof Oromiyaa kutaawwan garaagaraa odeessa ragaa fi raan qindeeffateen balballoomii oolmaa injifannoo waraana bilisummaa Oromoo akkasumas ilmaan Oromoof qe'een Oromiyaa maal irratti oolteef dambaliiwwan qophii adda addaatiin isin dabaluuf qilleensa irratti argama. Toora YouTube chaanaalii Bilisoo TV YouTube chaanaalii keenya subscribe share akkasumas like fi comment gochuun waan ifiituuf waan ifiiti guddisuu hin dagatina. Kana malees dhiyootti qophii addaatiin gadi bahuutiif jira. Qophii sona artii Oromootiif gumaata artii Oromiyaa akkasumas qophii qaree fi qareeyyiidha. Qophiiwwan ijoo dubbii dhimma qophii addaatiif gaaddisa marii hayyootaa isiniif qopheessuudhaaf jira. Maarree isin yeroo kana wanti nu cinaa dhaabbattaniin yoo jiraate Bilisoo TV'n keenya keessani kiyya keeti kan sabaati sagalee uummata keenyaati. Ogeeyyii fi rogeeyyii akkasumas galaalchitootaaf gaazexeessota ammayyaaf ogeeyyii teeknikaatiin kan dabalame Bilisoo TV'n sagantaa isaa guyyaarraa fooyyessaa qophii yaada uummataaf dhaggeeffattootaatiis fudhachaa fuulduratti amma biiftuu bilisummaatti imala. Bilisoo TV.